السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرسي وان مسوميا في سيدو أيو سني في فجرا وروني لايكين غوني لايكي كوتشوتين إيجلا سبسكرايب شيري كوتشوتين إيجلا سنجالة سنكبجا أكاكو سيدوتين وري تفتني وكنسمو وري بقى كبجا إساف قبدني قدي بوستني يوجراتني لايكي غدا كومنتي بريسا سيدوني فيو في بري أرقم سيسوف جتشا كبجا ساري غدي بوسي جرا كبجا جارتي سالي غدي بوسي جرا إجولي سافلي يادا هنجرو سيدون والما غلا برانكي hojjetaa jira pranki ta'uus haabatu kani sumiyaa fi kansa ta'uu yoo baateyyuu ayyuu faana garuu mariyatanii wal mariyataniitu viidiyoo hojjetu wanta ayyuuf seedoon hojjetan hunduu wal mariyatanii walii galanii sumiyaas ufitti deebisuu barbaadanii aarsuus barbaadanii uummatas immoo burjaajessuu barbaadaniitu hojjetu kan hojjetan hundarratti jechaadha. Fakkeenyaaf Sayidoon nama sanuu nama Yamanii keessatti akkuma nama tokko biyyaati kan bee akkuma nama tokko jedheetu gara Yamanii deeme gara Yamanii waggaa 10 akkas taa'e qabeenya sumiyaa afaan waliin horate qabeenya isaatiin kunoo akka barbaade bashabbashaa jira. Birriin kun hunduu eessaa dhufe kanii haga kanaa birrii tambashaabashu hoteela jedhaa xiyyaaraan almeeqan deebi'aa waan hedduu ayyuu kanaaf sargii maal fakkaatu godhee jira ammos mana biteefii jira ani gaaffii kanatti ta'ee qabeenyi kun hunduu eessaa dhufe ani waan lamaan hubadhee jira obboloota kiyyaa tokkoffaa discounti sumiyaaf beherraati ayyuu yuutuubar taaleetti mitiree isheen naa bitta malee jetteetu akiid yooma Sayidoon isa ishee gargaarirree ayyuutu sumiyaa gadiin ta'u jetteetu deemtee bichisiiste akkanatti fakkaatutti malee Sayidoon ka'ee akkamittiin intala qullaa saa'etoo waliin ciisanii qullaa waraabdee viidiyoo qabattee jirtu intala waggaa tokko toon gayiini qabeenya kee hunda maqaa kootti naazoori kan jettu intala immoo akkasumas immoo ati hoolaadha jettee miidiyaa irratti salphistee arrabsitu akkamittiin ka'ee mana apartaamaa kilaasii 3 qabu bituu fi danda'a jettanii yaaddu. Inni nama naaru yeroo isheen hoolaa jettee maal jettee ani walumaa gala sobanatti fakkaata sumiyaa aarsuu fi apartaamaa bitnee jirra ayyuu fi jedhamaa jira malee viyuu argamsiisuuf yookiin subscribe baay'isachuuf sobaanii wanta kana hojjetaa jiru malee dhuguma Sayidoon bitee ayyuuf bitee natti hin fakkaatu yoo biteellee isa isheen gara fuulduraatti yuutuubii irraa argattuutiin ta'a malee akkani ani yaadutti ayyuunni bitee fi natti hin fakkaatu. Lammataa Sayidoo please sirraa wanti kun eegamu sirraa kabajatu bareeda siif sumiyaarraa isheen suni ayyuun ufumaa uf salphistee egaa nama ufii salphise namni kabajuu hin danda'u. Ati immoo qabeenya kana kan fiddee ufii keemti. Jaartii cimtuutu waan si duuba jirtuuf etoo yeroo sana ayyuu kanatu jira ta'ee yoona kana ati kadhataa lafa karaarraa taata malee abbaa qabeenyaa hin taatu. Sumiyaa taanaanii kan sadarkaa kanaan asiin siin hin dagatiin obboleessa kiyya ilmoo sii deessee jirti sumiyaan. Innaa isa ishee miidiyaa irratti as baatee siireesii taatee nama dhaarree fakkaattee qofan ilaaliin. Gubaa keessa garaasheeti isheef rabbitu beeka wallaahi ani yeroo isin viidiyoo harakaata gootanii gadhiistanii waa'ee ayyuu faana akkuma nan sumiyaa beeku tokkotti akkuma haadhoo tokkotti garuu ayyuutu nutti aanaa oromummaatiin dhiigummaatiin ayyuutu nutti aanaa garuu yeroo ati ayyuu faana hojjettu dhiiga kootu ol na danfa
bakka suumiyaa uf kaayee gaafa ilaalu esoo ana ta'ee jedhee gaafa yaadu wallaahi mimmaantu na'udha. Namadha isheenis hin aarti qabeenya ishee irratti yeroo akkana bashabbashtu hin aarti. Piliis rabbiin sodaadhuu Saidoo. Rabbiin si uume sodaadhuu Saidoo. Piliis. Ayyuun silaa masaanuun silaa masaanuu gumuu jaallattiiti. Intalli kaleessa dhufte dafqa tokko tootti hin dafqine toon dhama'in akkamittiin appaartaamaan kilaasiin 3 bitamaa fi okay. Yeroo isheen afaan baaste sumiyaa kanaan qeeqxu akkamittiin manni sumiyaaf kilaasiin 3 bitame anaaf 3 bitamuu qaba akkamittiin jetti. Isheef sumiyaa tasuma walitti hin dhufan. Sumiyaaf ayyuun walittuu hin dhufan. Walittuun kalaanii abadan. Sumiyaan nama waggaa 12 yookiin 10 sifaana jiraattee qabeenya kana sitti hortee jirtudha. Ayyuun garuu dirqamaan na fuute jettee si sodaachistee viidiyoo qullaa keessi waraabdee si galee ka isheen appaartaama kilaasii 3 si bichisiiste. Si sodaachistee isaa olis mistira qabaachuu dandeessu hin beeknu. Miidiyaa irratti kan beeku garuu qullaa kee si waraabee jira dirqama kee akkas naa goota jettee waan si sodaachisteef bittee ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu gocha gootanii hunda irratti adaraa maanaa isinitti haa ta'u sumiyaatiin kan qalbiin ishee cabsu kan boor ilmoon ishee itti qaanfatan hin godhin piliis. Akka nama abdii kutatee tokko hin ta'in. Siin bakka guddaatti qabachuu qabna. Siin bakka guddaa si kaa'achuu qabna buleessa kiyya. Akkana ta'uun kee badii guddaadha. Nama abaarsa qabu taatee jirta. Adee intala kana faana eenyuyyuu hin jiraatu maal ati malaayikadha? Akkiin waatiin si sodaachistee jirti waan ta'eef malee intala ayyuu jedhamtu kana faana namni tokko hin jiraatu. Kanaaf Saidoo hojii ati hojjettu kuni fuuldura kee deemee gufuu taatee si gubdi, si guffisti. Uf eeggadhu. Jaartiin kee kan sumiyaan kan bitatte isa YouTube irra hojjettuutiin kan isheen bitatte. Si galee malee situ bitee fi miti. Jaartii ishee jalqabaaf isoo hin bitiin akkamittiin ishee bittaaf. Si jammar qabeenyi inni jalqabaa maqaa ijoollee keetiin tokko lama ta'ee bitamuu qaba. Ishee lammaffaa yeroo fuutummoo waliin horattaniitu isaa booda bitattu malee dhimmatti ati sumiyaa boosistee tokko gammachiisuuf hin qabdu. Sumiyaa irratti maal gootata waan baay'ee gooteetta. Ilmoo irratti sagaagalummaa galteetta jedhamee jira. Ilmoo qabda jedhamee jira. Itoon fuudhiin nikaa malee irratti fuutee jirta. Sumiyaan fuudhi siin jettee maal dhoksaa maaltu barbaachisame? Ani waan ani jedhu abaarsa namaa ammaaf jirra view argattanii ammaaf birriin isinitti mi'aayee jirra jechaa jirtu garuu gufuu ta'ee isin gufachiisa. Wanta kanatti hin deebiin ayyuu fi Saidoon sumiyaa fi ilmoo keessaniif uf eeggadhaa. Please uf eeggadhaa isiniin jedha. Yoon dogoggoreef dhiifama naaf godhaa. Subscribe, like, share gochuu hin dagatiina. Please Saidoo amaanaa sitti haa ta'u. Kanaa booda harakaata ati gootu kun haa dhaabbatu. Yoo ati ijaartii kee yookiin ayyuutiin gorfattee manatti deebifachuu hin dandeessu yoo ta'e kalaa sumiyaatiin hiikuu sii wayya. Kanaaf akka nama tokkotti natti dhagahamee jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi.